Kumaatti yuutu lakkaa'ini ijoolleen kee bareergamoota xumuraniiru qabsoo isaanii. Atoonarraa yoo gatii qabdaa naafis dhiiga kee dhangala'e borfuudha keetti reeyyoorraa mataarra ga'ee koo yoon balee. Stefaanos itti ajjeefamee dhugaa wangeela kee Yohaannis itti qaalamee dhugaa wangeela kee lafa dhingeenye nan siiga anaaf kenna yaada kee Stefaanos itti ajjeefamee dhugaa wangeela kee Yohaannis itti qaalamee dhugaa wangeela kee lafa dhingeenye nan siiga anaaf kenna yaada kee. Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira nagaan isiniif haa ta'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu jireenyi keessan hafuura nagaadhaa nagaa koo hafuuraan isiniif dhiyeessaa nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu iddoowwan adda addaa teessanii dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf walitti kan qabamtan yookaan dhuunfaadhaan sagalee Waaqayyoo bakka jireenya keessanii bakka hojii keessanii kan dhaggeeffattan ayyaanni Waaqayyoo anaafis isiniifis haa baay'atu jedha. Ani obboleessa keessan addunyaadha. Yeroo garaagaraatti dubbii Waaqayyoo karaa miidiyaa hawaasaa fidee isiniif dhufuudhaaf waadaa galaa kan ture hin beekama. Feesbuukiidhaanii dubbii Waaqayyoo yeroo adda addaatti namootaan ga'an ture. Feesbuukii koo addunyaa itti aanaa jiruu fi fuulawwan garaagaraa lama ilaa sagalee Waaqayyoo arrasiif qabu kan jedhu tokkoo fi dhaloota maaranaataa kan jedhuun barsiiwwan gaggabaaboo akkasumas luqqisiiwwan guyyaa guyyaatti sagalee Waaqayyoo miidiyaa hawaasaatti gargaaramee namootaaf dhiyeessuun qaba kan jedhuuni dubbii Waaqayyoo namootaaf qoodaan ture. Yeroo dhiyoo kana miirri koo kun yookaas fedhiinanii dubbii Waaqayyoo karaa miidiyaa hawaasaa dubbachuudhaaf qabu kun gara sadarkaa kanaatti guddachuusaa yommuu isinitti gammachuu guddaadhaani. Innis maayinni yuutuubiidhaan yookaas karaa miidiyaa hawaasaa keessaa namootatti fuulaan dubbii Waaqayyoo dubbachuudhaani sagalee Waaqayyoo namootaaf fiduu keessatti qooda qabaachuudhaaf fedhii guddaan qaba. Kanaaf har'a akka introduction yookaan akka seensaatti miidiyaa hawaasaatiin dubbii Waaqayyoo dubbachuu irratti bu'aa inni qabu achiin hordofuunis achiin lallabuunis karaa sana sagalee Waaqayyoo namootaaf dhiyeessuun bu'aa hattamii qabaa isa jedhu xiqqeesseen daqiiqaa gabaabaa gidduuttan isin biraan ga'u yookaan isinitti dubbachuu yaala. Yoo Waaqayyo gooftaan macaana gargaaree gara fuulduraatti daqiiqaa dheeraa kanneen nama nuffisiisan utuu hin ta'in daqiiqaa gaggabaabaa gidduutti sagalee Waaqayyoo barnoota haala yeroo irratti namoota tiksuu namoota gargaaru namoota hirkisuu kan danda'u barsiisaa hafuura qulqulluun keessa koo kaa'e san waldaa kiristaanaa keessatti namootaaf yeroo adda addaatti carraa argadhee dhiyeessuun cinatti karaa miidiyaa hawaasaa dubbii Waaqayyoo nan dhiyeessa jedhee yaada asumaanii. Kanaafi miidiyaa hawaasaatiin dubbii Waaqayyoo dubbachuun bu'aan isaa maali? Amman bu'aa qabaa isa jedhamu xinnoo isheerraa akka jalqabiittan isiniif qooda. Miidiyaa hawaasaa kana namoonni baay'een iddoo tokko tokkotti kaan akka waan hojii ishee xiraateetti akka waan cubbuu ta'etti yeroo ilaalan jira. Namoota miidiyaa hawaasaa feesbuukii, instaagiraamii, teelegiraamii, tiwiiterii yookaan yuutuubiiwwan adda addaa irratti namoonni yeroo isaanii gaafa dabarsan akka cubbuutti kanneen lakkaa'an jiru. Isuma kana immoo carraa godhatanii ittiin kan baratan namootarraa waan gaarii ittiin kan hubatan barnoota sammuu isaanii kan ittiin gabbifatan namoonni hedduun immoo jiru. Isa kana fayyadamuun hojii hafuuraatiif bu'aa qabu hin qabu jedhamu miidiyaa hawaasaatiif hojii hafuuraa yookaan hojii wangeelaa isa jedhamu dubbii Waaqayyoo maal jedha gara kanaafi baasuu hin dandeenyu jedhamu gabaabsee isinitti himeen. Kana booddee Waaqayyo gooftaa macaanu gargaaretti tooraan sagalee Waaqayyoo haala yeroo irratti fidee dhufuun yaala barsiisa gaggabaabaa jechuukooti. Isa kanaaf maamila akka taatan namoota akka afeertan jaalala Waaqayyootiin isinan gaafadha. Waan lamaaf nu gargaara jedhee yaada. Karaa miidiyaa hawaasaa sagalee Waaqayyoo faffacaasuun namootaan ga'uun waan gurguddaa lamaaf waldaa kiristaanaas amantootas kiristaanotas warra ergama hojii kanaa fudhatanii biyya lafaatti bobba'an waan lamaaf gargaaruu danda'a. Inni tokkoffaan Yesuus Kiristoos yookaan gooftaan keenya biyya lafaa irratti ergama isaa fixee yeroo deemaa turetti ergamni guddichi namoota sagalee Waaqayyoo dhagaan hundumaatti kennee deemee jira. Innis maal kan jedhudha? Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaatti wangeela lallabaa isa jedhudha.
sadirudha. Kana wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 Maarqos boqonnaa 16 keessatti argachuu dandeenya. Gara morma dubbii kana cimsee deeme Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa'e. Waa'ee yeroo dhumaas gaafa dubbatee Maatiyoos boqonnaa 24 irratti immoo wangeelli mootummaa Waaqayyoo saba hundumaatti erga lallabame booddee dhumni taa'e. Eeyyee wangeelli lallabamuu qaba. Dhaloota hundumaa bira wangeelli ga'uu qaba. Duruu abbootiin keenya lafoo deemanii wangeela namaan gaa turan. Inni kun har'as hin danda'ama taanaan carraa sanaan sagalee Waaqayyoo namootatti dubbachuun gaariidha. Lafoo deemanii biyyaa biyya deemanii farda yaabbatanii konkolaataadhaan lubbuu tokko tokkotti deemanii dhugaa bahuudhaan akkaataa addaatu hojjetaa turan sun ammas hojiitti jira gaariidha. Amma immoo teekinooloojiin wantoota baay'ee nu salphiseera. Konfireensii dhaquudhaaf iddoo tokkotti saba tokko walitti qabnee dadhabbii guddaadhaan keessummeessuudhaan waa baay'eedhaan kan nama simataa turre namni tokko iddoo teessuma isaa qabu kana taa'eetu addunyaa guutuu iddoo ciisicha namootaa iddoo hojii namootaatti sagalee Waaqayyoo namaaf himuu danda'ame. Inni kun teekinooloojiin advaanteejii guddaa akka nu qabutti. Tarii karaa teekinooloojii kanaa warri jireenya gadhiisiitiif itti gargaaraman hojii seexantichaa fiixaan baasuudhaaf kan duukaa jiran jiru. Nu isaan sana irratti dhiibbaa uumuudhaaf warra illuminaantii ta'uu danda'a, warra 666 ta'uu danda'a, lallaboota sobdoota, barsiisota sobdoota ta'uu danda'a, warra seexana waaqeffatan ta'uu danda'a. Isaan kana irratti dhiibbaa uumuun kan danda'amu sagalee Waaqayyoo qabannee itti adeemuudhaan. Sagalee Waaqayyoo qabannee itti adeemuuf immoo mandara tokkitti keessa taa'uun nu hin baasu. Deemuutu nurra jiraata. Maaliin deemnaa yoo jennee tiraanspoorteeshinii yookaan geejjibni yeroo nu qopheessee miidiyaan hawaasummaa kunoo carraa gaarii nuuf uumeera. Kanaafi warri dhaggeeffatus warri dubbatus waan baacoo biyya lafaa dhugaa otoo hin ta'in, waan siyaasaa dhugaa otoo hin ta'in, waan galii irraa argatan taphawwan adda addaa waan gaggabaaboo sirbawwan dhugaa otoo hin ta'in sagalee Waaqayyoo namootaan ga'uudhaaf itti gargaaramuutu irra jiraata jedhee yaada. Kanaaf namoonni dammaqinaan dubbii Waaqayyoo karaa miidiyaa hawaasaa kanaa dubbachuutu irra jiraata, warra kaan dhaggeeffachuutu irra jiraata, sagalee Waaqayyoo addunyaadhaan ga'uun hin danda'amu. Namni gola gola isaa keessa taa'e biyya biyya isaa keessa taa'e lafa jiru hundumaa jiraate sagalee Waaqayyoo karaa miidiyaa hawaasaa dhaggeeffatee Yesuus Kiristoosiin amanuu akka danda'u, Yesuus Kiristoositti jabaachuu akka danda'u, sobdoota irraa of eeguu akka danda'u haalonni amma jiran ragaanuu ba'u. Televezyiiniin yookaan chaanaliin tokko iddoo tokko tamsa'a biyya hundumaa teenya dhaggeeffanneetu irratti gargaaramaati kan jiru. Akkuma kana immoo dubbii Waaqayyoo namootaan ga'uudhaaf qoqqooduudhaaf sagalee Waaqayyoo namootatti lallabuudhaa fi nuyi miidiyaa hawaasaa akka carraa isa guddaa tokkotti gargaaramuu hin dandeenya waan ta'eef warra hojii seexanaa baatanii nutti adeeman sana dura dhaabbachuu kan dandeenyu wangeela baanneeti. Wangeela baannee dura dhaabbachuu dandeenya waan ta'eef wangeela baannee dura dhaabbachuudhaaf immoo haala yeroo ammaatti gargaaramuu dura jiraata. Maayini inni teekinooloojii. Waggoota 12 feesbuukiin fayyadamaa ture. Sanaas immoo kunoo tiwiitarii waggoota 2 fayyadamaa ture amma gara yuutuubiitti ce'eera. Boor kan biraa dhufuu danda'a waan ta'eef sagalee Waaqayyoo karaa kanaa fiduu dandeenya. Kanaaf inni jalqabaaf inni duraa utuu lafti nu hin daangessin, biyyi utuu nu hin daangessin, biyya hundumaa keenya sagalee Waaqayyoo iddoo ciisicha namootaa seennee dubbii Waaqayyoo namatti dubbachuu dandeenya. Miidiyaa hawaasaa wangeelaaf fayyadama. Anis miidiyaa hawaasaa wangeelaaf hin fayyadama. Jireenya hafuuraatiif hin fayyadama. Akkasitti itti gargaaramnee isa dhugaa sagalee Waaqayyoo kana galmaan ga'uu dandeenya. Inni lammaffaan faayidaa guddaa inni qabu bara kana lallaboota fakkaatanii lallaboota hin ta'in. Barsiisota wangeelaa fakkaatanii garuu hin ta'in. Isa Yesuus Kiristoos hoolaa fakkaatu garuu keessi isaanii yeeyyii butatoodha jedhama. Barsiisota karaa Waaqayyoodhaan nama ceesisantu biyya lafaatti ba'ee jira. Faarfattoota akkasiif ba'ee jira. Namoota dinqii hojjenna jedhan hundee sagalee Waaqayyoo kan hin qabne namoota Waaqayyoo karaarraa kan bibittimsan warra akkasiif baay'atee jira. Warra kana dura dhaabbachuun yeeyyoota kana saba Waaqayyoo irraa eeguudhaaf dubbii Waaqayyoo qabannee bahuun irra jiraata. Keessumatti xiyyeeffannoon koo inni guddaan namoota sobanii sagalee Waaqayyootiin daldalan namoota hundee wangeelaa gadhiisanii yaada garaa isaanii lallabaa oolan wangeela akka yaada garaa isaaniitti warra itti gargaaraman sana dura dhaabbachuun irra jiraata. Dhaabbachuutu irra jiraata. Kanaafi sobdoota biyya lafaatti ba'an kana sagalee Waaqayyoo karaarraa ceesisanii kallattii ofii qabsiisanii akka yaada isaaniitti warra adeemaa jiran kana dura dhaabbachuudhaaf dubbii Waaqayyoo kana gadi qabne namoota barsiisu. Maal jedha wangeelli? Sobdoonni achi yoo dhufan maal jedha wangeelli? Warri karaa malee bu'aa waldaa kiristiyaanaa kana dadhabsiisanii amantoota dadhabsiisanii tajaajiltoota hedduu dadhabsiisanii qarshiidhaan namoota bitanii faayidaadhaan namoota bitanii namoota baay'ee karaarraa ceesisan kana wangeela Waaqayyoo isa dhugaa kana karaa miidiyaa hawaasaatiin dura dhaabbachuutu irra jiraata. Kanaaf inni guddaan warra waldaa keessa jiran eegumsa gaarii isaanii gochuudhaaf barsiisa sirrii isaaniif kennuudhaaf dogongorsitootarraa yeeyyotarraa warra dhiiga namaa dhugan warra karaa Waaqayyoodhaan nama kuffisan warra bineensichaaf dabarsanii nama kennan warra akkasiisanirraa amantoota eeguudhaaf miidiyaan hawaasaa barbaachisaadha.
Miidiyaa hawaasaa kana argaa namni lallabu jiraate, namni dubbatu jiraate, namni dhaggeeffatu immoo hin jiru yoo ta'e kisaara guddaadha. Annan dubbadhaa, namni kan biraan dubbatu isin immoo dhaggeeffadhaa. Yeroo isin dubbattan ani immoo dhaggeeffadha. Kottaa akkasittiin sagalee waaqayyoo karaa miidiyaa hawaasaa, karaa yuutuubii dubbii waaqayyoo fi inni walitti himna. Ammatti labsii wangeelaattuu kan jedhu kana hin jira. Subscribe godha. Ani faayidaa biraas biraan barbaada. Waaqayyo guddinaa kenne. Guddin nyaachaa jira. Garuu namoota sobdoota irraa ittiin eegna. Warra karaa waaqayyoo irraa nama ceesisan, daandii ofiirra warra nama oofan, jireenya namaa warra karaa waaqayyoo irraa jallisanii of duukaa buusan sanaa hin ta'u jennee dura dhaabbanneetu namoota galii mootummaa waaqayyoo goona. Gowwoomfamuurraa namoota eegna. Waldaa kiristaanaa kufaatirraa eegna. Kanaafi namoonni adaraa keessan warri qoosaa bira deemtanii daqiiqaa dheeraa dhaggeeffattan. Sirba deemtanii kiristaanota taatanii daqiiqaa dheeraa kan dhaggeeffattan. Baay'oowwan adda addaa sammuu keessanitti gabbisuudhaaf kan dhaggeeffattan. As kottaa sagalee waaqayyoos dhaggeeffadhaa. Yeroo nu kenna. Barreeffama dheeraa Facebook irratti barreessinee barsiisa tokko yoo gadhiifne yookaan namni tokko namichi cimaadha jedhamu tokko yoo gadhiisne immoo jala deemnee sheerii yoo goone namoonni dubbisan. Yaada isaan dubbatan. Mee amma immoo daqiiqaa 10 kan hin caalle gidduutti waa'ee waldaa kiristaanaa, waa'ee ayyaanaa, waa'ee kennaa, waa'ee haala yeroo irratti dubbii waaqayyoo qabannee dhufnaa dhaggeeffachuudhaan nu bira dhaabadha. Dhaggeeffachuu duwwaa miti namoota kan biraatti qooduudhaan dubbii waaqayyoo kana fiixee lafaatiin ga'uudhaan seexana kassarsuudhaaf nu bukkee dhaabbadhaa. Yuutuubii labsii wangeelaa tuubii jedhu kana sabskraayibii godhaa, laayikii godhaa, namootaaf qoqqoodaa, namoonni dhufanii jaallatanii akka itti gargaaramanii fayyoota keessan affeeraa. Waaqayyo gooftaan maccaa isinii wajjina ta'u akka jedha Phaawulos. Phaawulosii warra Efesooniif gaafa barreessu ani wangeela kana ija jabummaa guutuudhaan akka lallabu kanaaf kadhadhaa jedha. Kanaaf kadhadhaa jedha. Iddoo biraattis inuma jira ergaan kuni. Kanaaf nuuf kadhadhaa. Warra hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf fiixee lafaatti ba'ee dubbii waaqayyoo lallabu kanaaf kadhannaa keessaniin nu bira dhaabadhaa. Waaqayyoo isinii wajjina ta'u Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Biyya lafaatti of hin gatinaa. Foon keessanitti of hin gatinaa. Qabeenyatti of hin gatinaa. Yerootti of hin gatinaa. Dargaggummaatti of hin gatinaa. Miiratti of hin gatinaa. Gaafa Yesuus Kiristoos dhufu jireenyi keenya kun fuula waaqayyoo duratti gatii qabaata waan ta'eef akkaataa kanatti walii wajjin itti hafuunu gooftaan inni jiraatan isinii wajjina ta'u nagaa waaqayyootiin jiraadha.